Ishii barattoota akkam jirtu maqaan koo barsiisaa Taarriqany Abdiisaan jedhama. Amma kanan qabadhee isiniif dhiyaadhee barnoota fiiziksii kutaa 11ffaa boqonnaa 2 irraa jalqabna. Boqonnaa tokko yeroof nan dhiisee maaliif yoonaan jettanii amma kanatti waan isin rakkisu mini understand yookaan hubachuu dandeessu dubbistanii garuu immoo nuuf hojjetamu yoo jettan immoo viidiyoo itti aanutti qabadhee isinii nan dhiyaadha. Amma boqonnaa 2 yookaan unit 2 vectors quantity isa jedhu waliin ilaallaa jechuudha. Kitaaba keessanirraa page 22 up to 27 fuula 22 hanga 27 irra jira kitaaba keessanirraa 2.1 types of vectors gosoota vectorii fi taanseemmoo akka seensaatti kan nuti ilaallu introduction and recap of basic vectors kalqabee yookaan immoo vectorii bu'uuraa akka seensaatti introduction recap keessa deebi'anii yaadachuu jechuudha. Kanaan dura kutaa 9tti waa'ee vectorii kana barattanii turtanii isatti takka yaadannaa jechuudha. Xinnoo ishee yaadannee maaliif barnoota keenya itti aanuuf haala nu mijeessa waan ta'eef. All physical quantities are either vector or scalar quantities. Kutaa 9tti maal jennee baranne qaamoleen fiizikaalaa bu'uuraa bakka lamatti hiramuun vectorii fi scalarii. Vectorii kalqabee fi kaldhabee jenneetii bakka lamatti hirraa jechuudha. Now let us define one by one. Mee tokko tokkoon ibsatta laannu yookaan hiikatta laannu. Scalar. Scalar is quantity which has magnitude only. Scalar yookaan kaldhabee kan jedhamu kuni qaama fiizikaalaa keessaa hamma qofaan kan ibsamu. Magnitude jechuun hamma baay'ina isaa, xiqqeenya isaa, guddina isaa, dheerina isaa jechuudha. Kanaaf scalarii yookaan kaldhabeen hamma qofaan ibsama. Example of this scalar distance fageenya, speed saffisa, mass hanga, energy annisa, area bal'ina, temperature fi kan kana fakkaatanii fakkeenya ta'uu danda'u kaldhabee yookaan immoo scalar. The second one, vector. Vector is a quantity which has both magnitude and direction. Kun immoo akkasi qaama fiizikaalaa keessaa hammaa fi kallattiidhaan ibsama. Baay'ina isaa jechuudha, xiqqeenya isaa, guddina isaa, dheerina isaa akkasuma kallattiis duukaa ibsina. Warra kana immoo eegufa isaan immoo yoo jenne force humna, weight ulfaatina, displacement qaxxaamura, velocity ariitii, acceleration guula, momentum dhuma. Isaan kun immoo yeroo ibsinu kallattiidhaa fi hamma isaa wajjin ibsina jechuudha. The next content yookaan mata dureen itti aanu yookaan topic representing vectors. Vectorii maaliin bakka buusna yookaan maaliin ibsina? Look, vectors can be represented by arrows. Xiyyaan ibsama jechuudha. Vectorii nuti kan nuti ittiin ibsinee adda baafachuu dandeenyu xiyya. Ilaalama fakkeenyaaf kun ilaalame vector B jedhaan. Vector B kuni asitti vector B jennee ibsine maaliin argisiisaa jirra? Xiyyaan argisiisaa jirra. Dheerinni xiyya kanaa maal argisiisaa jira? Magnitude isaa yookaan size isaa hamma isaa yeroo argisiisu xiyyi kun immoo kallattii isaa argisiisaa jechuudha. Look, the magnitude or size hammi isaa maal argisiisa? The vector shows by the length of the arrow. Dheerina xiyya kanaa maal argisiisa? Hamma isaa yeroo argisiisu dheerina isaa jechuudha. Xiyyi isaa kun immoo kallattii argisiisaa jechuudha. Kanaafiti vectoriin kallattiis qaba, hammas qaba. Mee amma immoo gabaabsinee gosoota vectorii haa ilaallu. Types of vectors. Gosoota vectorii naannoo 4 ilaalu. The first one is position vector. Kalqabee iddoodhaan iddoo kan argisiisu jechuudha yookaan bakka.
position vector is a vector that represents the position of an object in relation to another point. Akkam kuni waan lamaati wal bukkee qabne isa tokko isa kan bira qabne ibsinaa jechuudha. Kallattii isa argisiisna. Iddoo wanta tokko iddoo isa biraan qabanii ibsu. Kanaafiti a vector that represents the position of an object iddoo wanta tokko isa kan bira qabanii ibsu. Position vector jennaan. Me fakkeenya ilaallu position vector kana bakka sadiitti hirree ilaalla. Isa tokkoffaa distance and bearing jennaani. Isa lammaffaa immoo polar form jennaani. Isa sadaffaan immoo component form jenneeti. Position vector iddoo kana waan tokko iddoo biraan qabanii ibsuu jechuudha. Bearing jechuun sa'atii harkaa yaadaan sa'atii harkaa yoo fudhanne ilaalee fakkii kana yoo ilaaltanii sa'atiidha kuni yoo isheen isinitti hin argamti ta'ee sa'atii harkaa tarii hin argamtii finnisti isheen beeku sa'atiin harkaa kuni yoo ilaaltanii sa'atii harkaa yoo ilaaltanii kallattii isheen itti adeemtu sa'atiin harkaa daqiiqaan yookaan sekondiin bada argamaan jiru natti fakkaata. Sa'aatiin kun kallattii kanaan deemaa jira. Clockwise jenna yeroo akkas naanna'u kanaan clockwise jennaan. Yoonni faallaa kanaan utuu hin naanna'aa ta'e immoo anti-clockwise jennaan. Isa kanaan immoo anti-clockwise. Kanaafuu sa'aatiin harkaa egaa clockwiseidha kan inni deemu jechuudha. Daqiiqaan isaas sekondiin isaas ishee amma kana hubanne egaa gara kanaan isin deebisa. Bearing jechuun yookaan y axis siiqqee fi siiqqee xaa fayyadamne yoo kallattii wanta tokko yookaan immoo kallattii arfan addunyaarra jiran noorzii, saawuzii, iistii, westii fayyadamne wanta tokko waan biraa ibsuu yoo barbaanne bearing yoo jenne jechuudha. Ilaalee fakkeenya kana fudhadhaa. Qaama lamatu jira. Aan jira, baan jira. Baanii aarraa kiiloomeetira 20 fagaatee jira. Kallattii eessaanii noorzi iist. Kana jechuun kaabaa fi baha gidduu jira jechuudha. Baan kiiloomeetira immoo aarraa fagaata. Kiiloomeetira 20 aarraa fagaata. Ilaagaam hin ibsina namitti kana yookaan baan bakka isheen itti argamtu aarraa bearingii fayyadamnee ibsina. Yeroon isiniin jedhu sila maal isiniin jedhe lakkooftuu sa'atii harkaa eessarraa kaanee digirii 45tii noorziirraa gara bahaatti. Kun clockwise dhalaaga. Clockwise ibsaa jira amman. Eessarraan jalqabee noorziirraa jalqabee digirii 45 lakkaa'ee kallattii isaa isa booddee kiiloomeetira 20 immoo irratti argamaa jechuudha. Eessatti noorzii fi iistii gidduu. Kanaafiti B is 20 kilometer north east of A. B'n eessatti argama? Kiiloomeetira 20. Amma immoo clockwise lakkoofna digirii kana 45. Kanaafiti B is 20 kilometer from A on a bearing of 45 degree. On a bearing of 45 degree inni jedhu kun egaa maal jechuudha? Noorziirraa digirii 45 clockwise deemi gara bahaatti jechuudha. Kanaafiti position vectorii isa jalqabaa bearingii. Ishi inni lammaffaa immoo polar form jedhama. Polar formiin kun immoo akkamii siiqqeeyaa fi siiqqee xaarratti yookaan immoo kallattii masila jennee noorzii, saawuzii, iistii fi westiis fayyadamuu dandeenya. Isa immoo anti clockwise argisiisa. Fakkeenya ilaa kanaa fudhannume. Kuni B'dha. Een iddoo kana jira. Lafa B'n itti argamu ibsuu barbaanne eerra. Ammas
irraa kiiloomeetira 20dha biin kan inni fagaatee jiru. Kallattiin immoo from x axis 45 degree anti-clockwise. The angle is given from positive x axis going anti-clockwise. Asii ka'ee dugda duubatti gara siiqqeeyaatti, yoo north south east west ta'e immoo east irraa gara northitti anti-clockwise digirii 45 irratti argama jechuudha. Isaan akkasii kana yeroo position vectorii ibsinu polar form jennaan. Anti-clockwise erga kan egaa sirriitti hubadhaa. Anti-clockwise polar formii x axis irraa gara y axisitti faallaa sa'aatiin itti lakkooftu. Biringiin immoo clockwise kallattii sa'aatiin itti lakkooftu himnaa jechuudha. The third position vector inni sadaffaa. Isaan kana immoo kompoonentiidhaan ibsina. Kompoonentii sadii ispeesii keessa jiran yaa xaa fi za kana fayyadamne gara fuulduraatti immoo ni barannaa. Unit vectorii kana I directionii kallattiidhaan, J directionii kallattiidhaan, K directionii kallattiidhaan. Isaan kana booddee ilaalla. Unit vectorii jalatti kan biraa immoo bal'inaan booda ni baranna. Amma gaalaa kunooti egaa kompoonentii vectoriin ibsame. Inni kun immoo kompoonentii vector yookaan component form direction isa jennu kana x, y, z kuna warra kanaadha. Ilaa amma kun bakka A irraa immoo baan bakka itti argamu. Isuma amma position vectorii kana ilaalle kana gaa jechuudha. Yoo kallattii x, y, z dhaan ibsuu barbaanne baanii irraa kiiloomeetira 5 siiqqeexaarra. Ilaa kunoo akkas irraa kiiloomeetira 5 deemnee gara siiqqeexaatti argamaa jechuudha baan. Yoo kallattii yaadhaan yoo ilaalle immoo that means J direction jechuudha. Kiiloomeetira 4 kallattii yaarra. Kallattii zaarra immoo 0 achuma jira jechuudha. Irraa hin fagaanne jechuudha. Amma gaa x, y, z fayyadamne waan ibsineef component form jennaan isaan akkasiin immoo jechuudha. X, y, z dhaan bakka baan itti argamu yoon ibsuu barbaade baanii irraa siiqqeexaarraa kiiloomeetira 5, siiqqeeyaarraa kiiloomeetira 4, siiqqee zaarra immoo 0. Gosa vectorii inni lammaffaa unit vector jedhama. Ilaa kunooti inni immoo akkasi. Unit vector is a vector with a length equals to 1 unit. Unity wal qixaa tokko. Unitiin isaa 1dha. Akkuma gararraatti isinitti himse ilaa inni kun yaarraa J direction yoo jenne siiqqeexaarraa I yoo jenne kallattii isaa siiqqee zaarraa immoo K yoo jenne. Ilaa kun tokko tokkoon isaanii I directionii vector J, vector I, vector K ni handhuurarraa kallattiiyaa 1 unity, kallattiidhaan 1 unity, kallattii kaanis 1 unity. Isaan akkasii kun unit vector jedhamu. It has direction. Unit vectoriin kun kallattii qabaa. There are 3 unit vectors. Gosa sadiitu jira unit vectoriin akkuma nama isinii tarreesse. Unit vector I in the x direction. I ni kallattii x irra jira. Unity tokko asii achi deeme jechuudha. Unit vector J in the y direction. Inni immoo unity tokko asii achi kallattii yaarratti argama. C unit vector K in the z direction. Unity tokko kallattii z irra jira jechuudha. Isaan kun immoo unit vector jedhamu. Isa sadaffaa gosoota vectorii isa sadaffaa collinear vector is vector limited to only one
dimension yookaan kallattii tokko irratti daanga'u collinear vectoriin warri kun immoo sarara tokko irra jiru jechuudha. Lama fakkeenya fudhannu. Kun vector A dha. Kun immoo vector B dha. Kun immoo vector C dha. Jarri kun sadanuu yookaan vectoroonni kun sadaniyyuu kallattiinis wal fakkaataa haa ta'anii opposites haa ta'anii maalirra jiru jechuudha. Sarara tokko irratti argamu. Yoo isaan vectoroonni lamas yookaan lamaanis sarara tokko irra jiru yoo ta'e collinear jennaan. Two vectors are said to be collinear if they are parallel to each other and act along the same line. Vectoroonni lama collinearidha kan jennu jedhan yoo parallelii yookaan waltarree ta'anii achumaan immoo sarara tokkicharratti argamu yoo ta'edha. They can be the same direction or opposite direction. Collinear vectoroonni kun egaa vectorii lamas sadiis haa ta'u yookaan kallattii tokkorra jiraachuu danda'u. Sarara tokkorras haa ta'aniyyuu malee kallattiin tokko ta'uu danda'u. Kallattiin immoo faallaa ta'uus hin danda'u. Bicha maal haa ta'an malee sarara tokkorra jiraachuu qabu collinear jedhama. Amma fakkeenyaaf vector A fi vector B ni the same direction dha, kallattii tokkorra jiru. Vector C immoo faallaa jara kana lamaaniiti. Kanaafiyyuu opposite directionis ta'uu danda'u, the same directionis ta'uu danda'u. Garuu sarara tokkorra jiraachuu isaanii fi collinear jedhamu jechuudha. Kunooti egaa vector A, B, C are collinear. Isa arfaffaa coplanar vector. Coplanar jechuun maal jechuudha? Gamma perpendicular vectoriin lama walitti dhufanii koofa sirrii yoo uuman yookaan immoo y fi x direction irra kan jiran 2 kanaafiti 2 dimension jenneen yookaan immoo kallattii arfan addunyaarra jiran yoo fayyadamne northii fi eastiin walitti dhufanii coplanari. Northii fi westiin walitti dhufanii coplanari. Westii fi southii walitti dhufanii coplanari. Akkasidha. Coplanar vectors are vectors that act in the same two-dimensional plane. Kallattii lama 2 dimension kallattii jechuu dandeenya. Kanaaf coplanariin gabaabamatti perpendicular yookaan vectoroota lamatu kallattii lamaan yoo kun kallattii xaarra ta'e yoo kun immoo kallattii yaarra ta'e walitti dhufanii vectoroonni kun lamaan kofa sirrii uumanii maal jedhamu? Coplanar vector jedhamu. Fakkeenyaaf vector n haa jennu to the right direction kallattii mirgaa yookaan immoo kallattii bahaas jechuu dandeenya yookaan immoo kallattii positive x axis jechuus hin dandeenya. Vectorii maan immoo the y direction kallattii yaarra jira yoo kallattiin ibsuu barbaanne immoo north irraa oleen kun kallattii north yookaan immoo appis jennee ibsuu dandeenya. Garuu ama fedheefuu vectoroonni lamaan suni m fi n akkam ta'aniiru walitti dhufanii maal uumanii jiru? Kofa sirrii uumanii jiru. Kanaaf egaa kofa sirrii uumnaan immoo kallattii lamarra jiru coplanar vectors jennaan. Vectors m and n are coplanar jennaan jechuudha. Qabxiin keenya inni itti aanu resolution of vectors. Resolution jechuun egaa hiruu vectorii tokko bakka lamatti oleesaaf dalgeessaatti yookaan immoo x axis fi y axis hiruu jechuudha. Let us define resolving. Resolving jechuun egaa hiruu qooduu caccabsuu jechuudha. Maal? Vectorii tokko fudhatanii qabee tokko fuunee horizontaalii isaa fi vertikaalii isaatti yookaan horizontal and vertical components itti damee xaa fi damee yaatti hiruu jechuudha. Resolving is splitting one vector into two components. Damee lamatti. Dameen sun xaa yaa yookaan immoo horizontaalii vertikaalii. Horizontaaliin dalgeedha. Vertikaaliin immoo olee.
Kanaaf egaa splitting caccabsuu yookaan qooduu yookaan hiruun isiniin jedheera. Therefore, resolving is splitting one vector into two components vectors x on a y direction or horizontal and vertical components. Mee isaan kana haa ilaallu gaa vertical componentii fi horizontal componentiitti hiruudha jenneerra vectorii tokko. Isaan kunii formulaa ittiin horizontal componentii fi vertical componentii barbaannutu jira. Isa dhanne ilaal. Isa fuuldura ilaagunoo Pythagoras theorem wanta jedhamu tokko herrega keessatti waan baranne trigonometry sin cosine tan trigonometry jedhamu kun Pythagoras theorem herrega keessatti maal jettanii bartanii koofii sirrii tokko miila lama qaba. Fakkeenyaa fi addanatti right angle vectoroota lamatu coplanar dhagaa isiniin jedheera. Right angle triangle lama kuni line tokko sarara tokkodha. Bini sararri kan biraa immoo A dha. Walitti dhufanii kofa sirrii uumanii sararoota sana jalqaba isaa dhuma isaa immoo sarara biraan yoo wal qabsiisne inni immoo hypotenuse jedhama. Kofii hypotenuse fi sarara yookaan miila triangle kanaa gidduu jiru immoo kofa kanaadha. Ilaa akkasigaa yoo right angle triangle kofa sirrii bifa kanaan uumne aan miila isaa isa kan biraadha, baan miila isaa isa kan biraadha, caan immoo hypotenuse dha. Ilaaga trigonometry sin of this yoo barbaada nuun jedhan sinii kofa kanaa utuu gaafatamne ilaa akkasittiin argan sin theta kanaa fi faallaa kan ta'e kunooti aadha opposite yennaan ilaa raawleen kuni yookaan rogi kuni theta kanaa fi opposite dha faallaa jechuudha. Theta kanaa fi cina isaatti kan argamtu kun immoo maal jedhamti? Adjacent jedhamti. Cina inni kun immoo hypotenuse dha. Kanaaf itti gaala akkas jenna sin theta is equals to sin kofa isa kanaa jechuudha. Opposite over hypotenuse. Opposite kun fuullee isaa isa jiru hiruu hypotenuse. Kanaaf itti cosine theta tti immoo yoo dabarre cosine theta kana yookaan kofa kana barbaadi yoo isin jedhani adjacent hirii hypotenuse. Isa sadaffaa trigonometric theta. Taanii kofa kana immoo yoo gaafatamte opposite over adjacent. Ilaaga sararri lama walitti dhufee yoo coplanarii yookaan kofa sirrii yoo uume jara kanatu dhugaadha. Akkuma kanatti egaa vertical and horizontal component yeroo barbaaduudhaan yookaan immoo vectorii tokko resolve yeroo goonu maaltu uumama? Horizontaalii isaa fi horizontaalii fi vertiikaaliitti hirama vectoriin tokko jenneerra. Isaan kun vertiikaalii fi horizontaaliin immoo walitti dhufanii kofa sirrii uumu. Ilaaga amma maal resolve gochuudhaan kun vectorii A dha. Vectorii A kun siiqqee yaa wajjin maal uumee jira? Kofa uumee jira. It makes an angle with the y-axis. Kanaafi maal ta'e ragaama vector A kun iddoo lamatti resolve ta'e x fi y tti. A ture vectoriin tokko ture garuu amma bakka lamatti qoodame horizontal and vertical. Horizontaalii yookaan horizontal component isaa yoonni kofaa siiqqee yaa wajjin uume ilaa kunoo akkasittiin barbaanna. Akkuman asii isinitti argisiise asirraa derive ta'e wanti kun the horizontal component of this vector is calculated by a vector isa kana baay'isu sin kofa isa kana. This is horizontal component. Yoo vertical component barbaadda ta'e immoo formula ati fayyadamtu vector isa sii kenname
kosaayinii qofa isa sii kennamee uumte vertical componentii barbaaddaa jechuudha. Asirraa derive ta'an egaa isiniin jedheera. Kunoo sin theta sin of this is equals to opposite over hypotenuse. Ila hypotenusiin A dha, oppositiin theta kanaa AX dha. Yeroo kirikiroosi goonu gaa maal arganna? AX is equals to A sin theta arganna jechuudha. Amma immoo cosine of this angle is equals to adjacent over hypotenuse jenna. Yeroo kirikiroosi qaxxaamura baay'isnu vertical componentiin vectorii isa kenname cosine isaan baay'istee argatta jechuudha. Kun egaa foormulaadha. Yoom kun kan jedhu foormuloonni kun kan isaan hojjetanii teettaani yoo siiqqee wajjin uume vectoriin suni siiqqee wajjin yoo kofa uume jechuudha. Yoon akkas ta'e vectoriin kenname kun aadha laam. Wajjin immoo kofa uumee jira siiqqee xaa wajjin isa silaarraa adda jechuudha. Inni kun siiqqee wajjin kofa uume, amma inni kun immoo siiqqee xaa wajjin uume. Yoonni siiqqee xaa wajjin vectoriin kenname sun yoo uume immoo foormulaan kun hin jijjiramu. Ilaa kunoo maal ta'a? Vector aan kun bakka lamatti rama. 1 vertical, lammaffaa horizontal. Isa verticaliin AY yoo jenne, isa horizontaliin immoo AX yoo jenne, vector aan kun bakka lamatti split ta'e. Horizontal component and the vertical component. Ilaa kunooti egaa horizontal componentii immoo akkamittiin barbaadda? Amma immoo faallasa silaati. Cosine jara kana cosine of theta is equals to maal jenneera sila? Adjacent AX over hypotenuse A. Achirraa kirikiroosi yoo gootu horizontal componentii maal argatta? A cos theta argatta. Amma immoo sin of theta kana barbaadi yoo siin jedhame immoo sin of theta kun oppositii eudha. AY hypotenuse A yoo hirte kirikiroosi baay'iste vertical componentii vectorii kana A sin theta argatta. Gabaabumatti yoo vectoriin suni horizontaalii wajjin kofa uumeera ta'e, horizontal componentii kee vectorii isa sii kenname cosine kofa sanaan baay'istee argatta. Eshi vertical componentii immoo vectorii sii kenname sin kofa sii kenname jin uumtee argatta jechuudha. Resolving jechuun egaa bakka lamatti vectorii tokko hiruu X fi Y yookaan horizontaalii fi vertikaalii. Amma gaaffii shaakaluudhaan jechuudha. Example fakkeenya kana ilaalla. Calculate the X and Y component of the following. Kanneen armaan gadii kana jedhaan maal isaanii barbaadi? Horizontaalii yookaan X vertikaalii yookaan Y componentii isaanii damee isaanii barbaadi. Kofoota sana saayinii isaanii nuu kennee jira, kosaayinii isaanii nuu kennee jira. Asumarraa fudhannee hojjenna. Meegaa fakkeenyi inni jalqabaa 60 Newton at angle of 30 degree from the horizontal. Ila vectorii kana Newtonidha. Humna vectoriin kunii maal uumee jira? Digirii 30 siiqqee xaa wajjin uumee jira. Amma gaa vertikaalii isaa fi horizontal componentii isaa barbaadii nuun jedheera. Wanti sun forsiidha yookaan humna waan ta'eef amma kun F is equal to 60 Newtonidha. Iddoo lamatti split ta'a yookaan hirama. Vertikaalii fi horizontaalii. Horizontaalii isaa Fx yoo jenne, vertikaalii isaa immoo Fy jenna jechuudha. Numatu moggaafata. Maaliif? Eessaa kaasnee moggaasnee wanti kun forsiidha waan ta'eef sila A ture. Iddoon kun kan inni kenname A'n vectorii bakka bu'a isiniin jedheera. Amma immoo forsiin vectoriidha. Vectorii F nuu kenne waan ta'eef F kana bakka lamatti irraa horizontaalii fi vertikaalii. Ilaagaa horizontaalii isaa gaa foormulaa ani sila isiniin jedheen barbaadamti. Vectorii nuu kenname sana kosaayinii kofa nuu kennameen baay'isnaan isiniin jedhe gara oliitti yoo kofi
uumamee jiru suni x axisii wajjin yoo ta'e vertikaalii isaa argachuu fi vektirii isa kenname kosaayiniin baay'isna. Horizontaalii argachuu fi vektirii isa kenname kosaayiniin baay'isna. Vertikaalii argachuuf immoo vektirii kenname saayiniin baay'ifna jechuudha. Diyaagiraamii keenya akkasittiin kaafanna. Utuunni nuu kaasuu didee 16 Newton at the angle of 30 degree from the horizontal jennegaa uni horizontaalii uumna. Dasii booda kofa sana uumneeti diyaagiraamii isaa kaafanna. Shiga asitti deebinu gam mee haa hojjennu. Find the horizontal component. Kunooti gaa horizontal componentii keenya vektirii isa kenname kosaayinii kofa sanaan baay'isna. Vekteritti 60 kosaayiniin 30 immoo kunoo gararraatti kennameera 0.87 dha. 0.87 jechuun immoo fraactionitti yeroo jijjiirru 87/100 ta'a. 60 baay'isuu 87/100 yeroo baay'isnu meeqa dhufa? 0 tokko kuni 0 tokko balleessee 6 baay'isuu 87tu hafa meeqa dhufa? 522/10. 0 tokko baddeetti 10 tafa. Kuni gaa meeqa ta'a? 52.2 Newton dha jechuudha. Eewni kuni horizontal componentii vektirii nuu kenname. Vertical componentii isaa immoo akkuma gara waliitti isinii ibse vektirii isa kenname saayinii kofichaan baay'iftuun isiniin jedhe kunoo ni baay'isna. Saayiniin kofa nuu kenname yookaan saayiniin 30 0.5 dha gara waliitti kennamee jira. 60 baay'isuu 5/10 fraactionitti jijjiirree 30 dhufa. Kun egaa waan isin rakkisu natti hin fakkaatu. Okay, B inni B ni ittaanu yookaan examplein ittaanu immoo akkas jedha. Vektirii tokkotu yookaan distaansii dhagaa kun displacement distaansii tun ta'in displacement 1900 km at an angle of 53 degree from the vertical. Kun immoo eenyu wajjin uume? Vektirii yookaan displacementiin kun vertikaalii wajjin uumee jira jechuudha. Diyaagiraamii isaa yeroo kaafannu kunooti irraa oleen kun vertikaaliidha. Kofi uumamee jiru immoo kunoo digirii 53 displacementichi yookaan vekterichi immoo 1900 km. Lammaga kunoo diyaagiraamii isaa kaafanneera. At an angle of 53 degree from the vertical waan jedhuu fi vertikaalii wajjin uumna jechuudha kofa sana. Kun immoo vektericha. Amma gaa ajaji gararraadhaan nuu kennamee jiru vertical componentii fi horizontal componentii barbaadii nuun jedheera. Displacementiidha waan ta'eef horizontal componentii isaa SX yoo jenne vertical componentii isaa immoo SY jennaan jechuudha. Amma gaalaala kofi kun vertikaalii wajjin uumamee jira waan ta'eef yeroo akkasii horizontal componentii isaa